Aappii kanatti wantoota garaagaraa isinii barreessuun isinitti agarsiisa. Hanga dhumaatti na hordofaa. Aappichi gara keessaa gaafa seenne fuula kana qaba. Bakka ida'uun jiru kanatti gadi xunna. Akkuma banneen bakka ida'uun jirutti gadi xunna. Bakka ida'uun jirutti cuqaasnee asitti maqaa barreessina. Maqaa barreessina. Maqaa barreessina. Maqaan addaan siquun qabu. Erga maqaa barreessineen booda bakka kana dhufnee saayisii filanna. Saayisii ittiin hojjennu. Bakka kanatti kilik goonee yuutuubii saayisii kana lamaaniin instaagiraamii, tiiktookii akka kanatti itti fufa. Tiiktookii irratti kilik haa godhu. Kan feetan filachuu dandeessu. Kan oliis ta'ee kan gadiis. Fakkeenya kan lammaffaarra jiru filadha. Erga kana filattaniin booda kireet muuf jettuun. Atiilee barreeffattanii saayisii filattanii kireet muuf irra cuqaastu. Tiiktookii waan ta'eef akka kanatti fuula kana guddisee nuu fida. Bakka kana gaxunnee yookiin bakka tekstii gaxunnee kaanee tekstii filanna. Tekstii barreessina. Waan barbaadan jettanii barreessitu asitti. Ani kanan bakka biraatti barreeffadhee fidee peestiin irratti godha. Peestii irratti godheen insartiidhaan akka kanatti barreeffameera. Qubaan qabnee akkas ol harkisuu dandeenya. Gara caafitti ol harkisuu dandeenya. Barreeffama isaa kanaan jijjiirraa, halluu isaa kanaan jijjiirraa, kun saayisii isaa geeddara, dureeshin kan jedhu kun immoo sa'aatii inni itti ka'ee hanganni turu. Isarra gadi cuqaasin bakka kanatti 10 jedhaan. 10 jechuu dandeessu 10 jedhaan. Kan 10 jedheeniin booda irrattiin cuqaasa. Barreeffamni itti dabalu yoo jiraate bakka mallattoon qalamaa jirtu gadi tuqeen itti dabala. Irratti raayit goona. Irratti raayit gooneen booda dhufnee baagiraawundii halluu barbaadantti jijjiiruu dandeenya. Baagiraawundii kan jedhutti kilik gaaf gootan oopshinii 2 isinii kenna. Yoo barbaadan imeejii, yoo barbaadan immoo yoo barbaadan halluu. Oopshinii 2 isinii laata. Bakka harki jirtu kanatti gadi qabuudhaan harka barreessu filachuu dandeessu. Fakkeenyaaf kanan filadhani. Kana filadhee erga kana gootaniin booda muuziqii iddoo kana itti da'uu dandeessu waan barbaadan. Yookiin kan hin ammaasa'u kana rikaardi gochuu hin danda'a. Yookaan immoo muuziqii galaarii kee jala deemee kan hin faalayatti waraabee qabu itti fiduu hin danda'a. Erga akkas gooneen booda raayit jennaan. Raayit jenneeni akkaataa isaa istiikarii inni biraan istiikarii itti da'uu yoo barbaadan bakka istiikarii jedhu kana gadi tuqxanii bakka kana tuqxanii galaarii jalaa suura barbaadan fiduu dandeessu yookiin immoo as jala jira jechuudha. Riisentii kaastameelii akkanatti hundi isaa gubbaa kanatti tarreeffamee jira jechuudha. Tokkoon tokkoon isaa as jala jira. Irra tuqxanii itti maxxanfachuu keessan qofaadha jechuudha. Akkanatti jira jechuudha. Hundi isaa kanarra. Akkanatti jira jechuudha. Akkanatti akkuma seentaniin gubbaarra dhuftanii dalga deemtanii bakka barbaadan dhaqxanii kan barbaadan fudhattu. Ani garuu riisentii jalaa tokko fudheen gara duubaa deebi'a. Fakkeenyaaf tokko kana haa fayyadamu. Akka fayyadamte fiddaniin akkana isinii fidaa qubaan qabdanii akka barbaadan sirreessuu dandeessu. Asii dureeshinii isaa itti dabaluu dandeessu. Fakkeenyaaf 5 jedhu. 5 jedha. Saayisii isaa akka barbaadan guddisuu dandeessu. Qabdanii akka kanatti jechuudha. Halluu isaa kan barbaadantti jijjiiruu dandeessu. Ergasiin booda raayit jettuun. Ammas animeeshinii biraatti dabaluu yoo barbaadan bakkuma kanatti kilik gootanii bakka add imeejii yookiin galaarii keessan jala yookiin immoo gubbaa kana keessa kan barbaadan fudhachuu dandeessu. Fakkeenyaaf suura galaarii jalaa dhufee as jiru kanatti ida'aa jechuudha. Qubaan qabdanii sirreessitu isallee akkuma isa jalqabaa sanatti sirreessitu. Sirreessitaniin booda raayit gootu. Kana yoo barbaadan booda kiroop irraa gochuu dandeessu. Raamuruu dandeessu bakka waatarmaarkii isaa jiru. Yookiin immoo bakka kanatti kilik gaafa gootan bakka X irratti kilik gaafa gootan yeroo muraasa rooteet godhee beesa muraasa isin agarsiisee waatarmaarkii isaa irraa isiniif balleessa. Yookiin irraa isiniif haqa jechuudha. Irraa isiniif haqa jechuudha. Kanaan booda erga kana xumurtaniin booda dhuftanii bakka olii kana bakka kanarratti kilik gootu. Bakka kanatti kilik gootanii muuf neemni kan jedhu asitti barreessitu. Fort app jettanii fakkeenyaaf asitti barreessaaf app jedheen barreessaa bakka reektaangalii kanatti kilik gootu raayitii godhaa meek muuf jettuun. Argitan sakandii 39 gidduutti
isiniif xumuraa jechuudha. Seefii godhee isinii xumura. Seefii godhee isinii xumura. Hanga dhumaatti hordofaa waan tokko isinitti agarsiisa. Dhumarra edda seefii godheen booda eessatti akka inni seefii godhuun isin agarsiisa. Namoonni baay'een itti fayyadamtanii kaatanii bakka itti inni seefii godhu waan dhabdanii fi sitti agarsiisa. Seef godhee jira jechuudha. Akkuma argitan seef godhee jira. Pileey yookiin immoo sheerii godhii jedha. Baaggoonee gara duubaa deebina. Gara duubaa adda deebineen booda bakka muuf jettu kana kiliik goona. Bakka muufii kana irra cuqaasna. Bakka muufii kana argaa jirtuun jedha. Bakka muufii kana irra cuqaasna. Akkanatti isinii fida. Bakka tuqaa sadii kana sababiin isaa kan nuti amma hojjenne isa kana waan ta'eef bakka mallattoo sadii kanatti kiliik goona. Bakka mallattoo sadiitti gaafa kiliik goonu akka kanatti nuuf fida jechuudha. Seeftuu galaarii, seeftuu foolder, seeftuu galaarii jennaan. Salphumatti galaarii bilbila keenyaa keessatti seefii ta'ee jira jechuudha. Akkanatti itti fayyadamuu dandeenya. Aappichi kunoo isa kanaadha.